Harka fuunee kam jirtu kabajamtoota daawwattoota AMN sagalee dhalootaa kun qophii keenya marabbaati. Qophii keenya har'aatiin dhimmoota garaagaraa isin bira dhaqqabsiisaa marii taasisaa isin waliin turra. Ijoo nuti har'aa filannee dhimmoota marii biyyaalessaa akka biyyaatti nagaa waaraa fidu keessumaa aadaa afaan qawweettamanuu akka biyya kanaatti nagaa biyya kanaa booressaa jiran keessaatii isa tokkodha. Sanaaf nagaa waaraa fiduuf eenyurraa maaltu eegama? Akkasuma immoo biyya jabduu uumuudhaaf keessatti dura biyya jabduu ta'uudhaaf fi waliigalteen yookaan immoo hariiroon biyya keessatti qabnu saba sablammootaa fi uummattoota biyya kanaa gidduu jiru maal ta'uu qaba kan jedhu irratti mari'anna. Sanaafis keessummaan kiyya har'aa miseensa mana marii bakka bu'oota uummataati Dr. Buzaayyoo Daggafaa jedhamu. Isaan waliin marii taasisaa kan waliin turru ni ta'a. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenya kabajaati. Deebinee daawwattoota keenya Dr. Buzaayyoo guddaa galatoomaan jedha maqaa daawwattoota keenyaan yeroo keessan irraatii nu waliin marii taasisuuf asitti argamu keessaniifi. Galatooma. Hayyee dhimma waliigalaa akka biyyaatti jiran waa hedduu tuttuquuf ni yaalla. Jalqaba irratti dhimma marii biyyaalessaa haa kaasnu. Marii biyyaalessaa koomishiniin kanaaf tolu yoo hundaa'u mana marii bakka bu'oota uummataati koomishinii kana kan hundeessee deemsa isaa akkamiin hordofaa jira manni marii kunii kan jedhu waan dhuunfaa keessan beektanii irraatii akka mana mariittis koomishiniin kun akkamiin hordofamaa jira waan jedhu akkasuma. Koomishiniin marii biyyoolessaa jalqabuma barbaachisummaan isaa kan inni uumameef jijjiirama siyaasaa biyya keenya keessatti argame booda biyya kana keessa Itoophiyaa keessatti rakkoowwan gama hedduun jiran jiru. Gama dinagdeen, gama siyaasaan, hawaasummaan, hariiroo alaan. Kanaaf keessoodhaan Itoophiyaanonni rakkina qaban mari'atanii irratti walii galanii biyya waloo qabaachuu irratti walii galuu qabnaa. Dhimmoota xixiqqaa irratti wal lollu irratti haga dhumaatti wal loluu nurra hin jiru. Waan waloo waan qabnuuf kan jedhu ajandaan kun immoo karaa koomishinii marii biyyoolessaatiin akka furmaata argatuuf koomishinii marii biyyoolessaa kun hundeeffame jechuudha. Koomishinii marii biyyoolessaa kun erga hundeeffamee boodas bakkoota hedduu deemee hojiiwwan adda addaa taasisaa jira. Manni maree bakka bu'oota uummataas dhimma kana ni hordofa jechuudha akka qaama dhimma marii koomishinii kana hordofuutti jechuudha. Gabaasa isaanis dhufanii nuuf ni dhiyeessu. Miseensi mana maree bakka bu'oota uummataas isaaniin ni gaafata. Itti gaafatama waan qabuuf jechuudha. Milkaa'ina isaas uummannis ni eegaa, bakka bu'aan uummataas ni eegaa, hawaasni addunyaas Itoophiyaan yaada tokko irratti walii galanii, Itoophiyaanonni yaada tokko irratti dhimma waloo irratti walii galanii biyya isaanii fuulduratti ni ceessu jedhanii addunyaanis waan nu eeguuf biyyoonni ollaas uummanni biyya keessaas waan nu eeguuf jechuudha. Kanaaf haala kanarraa kaasee rakkoo keessoo furuudhaaf kan uumamedha jechuudha koomishiniin marii biyyoolessaa. Gama kanaan nutis uummanni jechuudha dhimma waloo qabaachuu keenya beekuu qabna jechuudha. Biyya waliin qabna. Namni biyya waliin qabu, namni mana wal fakkaataa waliin qabu immoo rakkina mana keessa jiru taa'ee mari'atee irratti waan irratti walii galu walii gala. Waan irratti walii hin galle immoo akka waliif hin galle irratti walii galaa jechuudha. Koomishinii marii biyyoolessaa kanaaf barbaachisa walumaa galatti. Isin qaama aangoo sadhumaati biyya kanatti manni marii jechuu kooti. Dhimma saffisaan wal qabatee gaaffileen ka'an jiru. Lafarraa harkifateera wanti jedhu ni ka'a. Sana hotaa jabdaniittu hanga yaadamee deemamaa yookaan immoo yeroo ammarra jirru kanarraa qofa ga'uutu nurra ture. Dhugaadha. Yeroon kennameef yeroo waggoota 3 keessatti ni xumurama yaada jedhu ture. Koomishinii marii biyyoolessaa ajandaawwan jiran uummanni dhiyeessee adeemsa qaba. Jalqabaa kaasee haga dhumaatti maal keessa darbu akka qabu. Kana jechuun mariin koomishinii marii biyyoolessaa yookiin immoo ajandaa Itoophiyaa keessa jiru hundumaa rakkina uummanni qabu hundumaatu hiikama jechuu miti koomishinii marii biyyoolessaa keessatti. Dhimmoota ijoo ta'an akka biyyaatti irratti walii galuu dadhabne irratti mari'atame gara wal hubannaatti akka dhufamuuf malee rakkina hunda irratti miti kan koomishinii marii biyyoolessaa ajandaa dhiyeessee mariisu jechuudha. Kan kennameef waggaa 3 haga 5tti dheerachuu danda'a. Garuu amma haga waggaa 3tti jedhamee jira jechuudha. Adeemsi isaa akka barbaadamu hin jira kan jedhu isa kanaaf danqaa hedduutu jira jechuudha. Danqaaleen jiran tokko haalli rakkoo nageenya biyya keessaa kan irratti gufuu ta'ee jira jechuudha. Isaanis kan isaan miidiyaaf ibsa kennan ni jira. Nuufis kan dhufanii dhiyeessan jira. Bakka hedduutti akkaataa barbaadameen deemuu akka hin dandeenye danqaawwan kunoo bakka hedduutti yoo ilaalte rakkoon nageenyaa waan jiruuf namnis taa'ee
mari'achuudhaaf immoo nagaan waan barbaachisuuf kun danqaa itti ta'eera jedheetan yaada. Isaanis gabaasa kana dhiyeessaniiru. Rakkoon nageenyaa amma jiru furamee fi namni taa'ee dhimma waloo qabu irratti mari'atee gara waliigalitti akka dhufu barbaadu. Kanaaf akkaataa barbaadamuun deemameera yaada jedhu anis hin qabu isaanis hin qabanii jechuudha walumaa galatti. Adeemsa deemu keessatti wantoonni hirmaachistummaan wal qabatan amma socho'uu wanti eegalamee jira namoota marii kana keessatti hirmaatan. Ta'us garuu namni hundumtuu kallattumaan marii kana keessatti hirmaachuus baatu shoora isaa ba'achuutu irra jira. Mariin biyyaalessaa kun irra deebinee waltajjii akkasii argachuudhaaf waggoon dheeraa nu lakkoofsisuu mala waan ta'eef hawaasni dammaqinaan carraa argate kanatti akka fayyadamuuf isin akka mana mariitti maal hojjetaa jirtu? Egaa manni maree bakka bu'oota uummataa qaama kana akka hundeessetti ni to'ataa maalirra akka ga'es ni gaafataa itti gaafatamummaan koomishinii marii biyyoolessaa mana maree bakka bu'oota uummataa fi kanaaf mirga yookiin aangoo seeraan kennameef kana hojiirra ni oolcha jechuudha. Haa ta'u garuu dhimmi marii biyyoolessaa dhimma mana maree miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa qofaa miti dhimma muummicha ministeeraa yookiin pirezidantii yookiin garee muraasaa yookiin paartii tokko qofaa miti dhimma walooti jechuudha. Kanaaf dhimma waloo kanarratti hundumtuu wal faana hirmaataa jechuudha. Namni dhimma biyya kanaa na laallataa jedhu hunduu taa'ee mari'atee yaada isaa kennee dhimma kanarratti dhimma tokko lama sadii jedhee ajandaa qabu kanarratti mari'achuu qabnaa jedhee dhiyeeffatee taa'ee irratti walii galama jechuudha. Ajandaa hedduu yoo laalle namni sababa taa'ee hin mari'anneef malee ajandaan ulfaataa ta'ee uummata biyya kanaa walitti buusu jira jedhee yaaduun. Baay'ee walitti bu'iinsa addaa wanni uumu jira jedhee yaadu. Garuu maalinni namni taa'ee hin mari'anne. Ajandaa fedhee haa ta'u biyya kana keessatti taa'ee namni yoo mari'ate wal bira taa'ee yoo mari'ate irratti walii galuunsaa waan hin oolidha jechuudha. Namni aadaa marii qabu. Haa ta'u garuu akkam ta'uu qabaa yoo jennee ilaalle tokko akka fakkeenyaaf akka Oromiyaatti yoo fudhanne hayyoonni Oromoon qabu taa'ee jalqaba keessoodhaan walii galuu qaba jedhee yaadaan. Akka yaada kootti fi namoonni hedduun akka yaada dhiyeessanitti jalqabaa mariin manaa eegala. Mariin alaan eegalu. Mariin manaa eegala. Manaa eegala jechuun Oromoon walitti dhufee taa'ee dubbatee keessoo isaa irratti tokkummaa isaa jabeessee akka biyyaatti maal fudhannee bahuu qabna jedhee dubbachuu qaba jalqaba jechuudha. Kan maal barbaada? Hayyoonni Oromoon biyya keessaa qabu, biyya alaatii qabu, abbootiin gadaa, hawwan siiqqee namni dhimmi Oromoo na laallata jedhu durii kaasee hamma har'aatti dhimma Oromoo keessa jiru hooggansi mootummaa aangoorra jiru hundi paartileen siyaasaa fi hundi namaa jechuudha qabsaa'onni Oromoo taa'anii gar tokkotti dhufanii mari'achuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif keessoodhaan ajandaa bor dhiyaatee ani kanan jennee nuti kanan barbaadnu jennee ajandaa akka uummataatti qabachuu qabnu qabannee utuu hin dhiyaatiin bor rakkoon uumame carraan marii biyyoolessaa kun deebi'ee dhufuun isaa baay'ee dhiphaadha jechuudha. Deebi'ee hin dhufuu waggoota 50 booda yeroo ta'e booda jechuu otoo hin taane garuu mariin biyyoolessaa ammas deebi'ee amala dhufuu hin qabu. Kanaaf keessoodhaan mari'achuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Oromoon keessoodhaan mari'achuu qaba. Akka biyyaatti maal irratti mari'anna? Heera mootummaati. Heera mootummaa yoo ta'e keewwata kamirratti? Alaabaadha. Alaabaa yoo ta'e alaabaa akkamii barbaanna? Sirna federaalizimiiti. Sirna federalizimii yoo ta'e maal barbaanna? Kan jedhu kana uummanni taa'ee murteeffatee nuti akka Oromootti kana barbaannaa kan jedhu jechuudha. Kana barbaanna jedhee haa ta'u waan jenne qofa ta'as jechuu miti. Itoophiyaa keessa saboota hedduutu jira, afaan hedduutu jira, aadaa hedduutu jira, amantaaleen ni jiru jechuudha. Isa kanas namni akka biyyaatti biyya tokko qabu kana hundallee namaafillee ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Amma ani waan Oromoo ta'eef kan koo qofa kana yaadu kun haa ta'u jechuun barbaachisaa miti. Sabni biraanis jira dhugaa qaba. Dhugaa saboota biraas beekaa. Aadaa biraanis afaan biraanis saboonni biraanis akkuma kan isaanii haa ta'uuf jennee ilaallu akka Oromootti nutis mirgi keenya utuu hin tuqamiin akka baay'ina keenyaatti akka qabeenya keenyaatti waan nuuf malu argachuu qabnaadha. Gaaffiin durii kaasee Oromoon qabu malee saba biraa irratti dhiibbaa taasisuuf miti jechuudha. Kanaaf marii biyyoolessaa kana keessattis waan nuti barbaadnu jira. Waan saboonni biraan barbaadan jiru. Lamaan keenya iyyuu sabni hundumtuu taa'ee immoo akka biyyaatti waliif dhiifnee kan araaramus jira jechuudha. Kanaaf walumaa galatti kanan jechuu barbaadu keessoodhaan
namni taa'ee mari'achuu qaba akka Oromootti. Naannoo Amaaraa ta'es keessoodhaan mari'achuu qaba jalqaba. Naannoon Tigraayis keessoodhaan mari'achuu qaba jalqaba. Naannoon Somaalees akkasuma mammari'atee sana booda akka biyyaatti yoo akkana ta'e wayyaa jedhee of dhiyeessaa gara mariitti yoo dhiyaatu koomishinii marii biyyoolessaa yoo naannolee waamu garee mari'achiisu kana yoo waamu ajandaa bittinnaa otoo hin taane ajandaa beekamaa dhiyeessamaa jechuudha. Fakkeenyaaf koomishinii marii biyyoolessaa Arsii deemee yoo mariisisu ajandaa bittinnaa addaa dhiyeessuu hin qabu. Wallagga deemee yoo mariisisu ajandaa biraa dhiyeessuu hin qabu. Jimma deemee yoo mariisisu ajandaa biraa dhiyeessuu hin qabu. Ajandaa wal fakkaataa akka Oromootti qabaachuu qabna jechuudha. Dhimma alaabaa, dhimma heera mootummaa, dhimma sirna federaalizimii irratti tokko lama sadii jennee beeknee hundi namaa afaan tokko dubbatee sana booda naannolee biraa waliinis yaada tokko irratti walii galaa deemaa jechuudha. Uummata kanaaf yaadna yoo ta'e mariin biyyoolessaa kun immoo carraa yeroo tokko dhufee darbuudha jennee kan yaadnu yoo ta'e hayyuun Oromoo biyya keessaaf biyya alaa taa'ee dhufee mari'atee ajandaa akka walootti qabnu nuuf dhiyeessee hundi keenya irratti hirmaannee miidiyaan Oromoo, diyaaspooraan Oromoo, Oromoon biyya keessa jiraatu kan biyya alaa jiraatu akka biyyaatti kana barbaanna jennee gara koomishinii marii biyyoolessaatti dhiyeeffannaa sanarratti yoo walii galle walii galame kan barbaadamu kanadha. Walii galuu jechuudha. Yoo waliif hin galamne garuu waanuma irratti walii hin galamne illee uummanni kun ibsuu qaba. Koomishinii marii biyyoolessaa jechuun dirqama waan hundaa harka kee qabee akka araaramtu si taasisa jechuu miti. Fakkeenyaaf naannoon kan jedhamu habaduu jedha qaamni wayii yoo ta'e Oromoon immoo lakkii sirni federaalizimii amma eegale gonkumaa diigamuu hin qabu jedha yoo ta'e. Kanaaf waan warri kaan jibbaniif naannoo diiga jechuu miti Oromoo. Lakkii hin ta'u jedhee diduu danda'a hagalumaatti. Hin ta'u hin diigamu jedhee garuu sababa dideef itti ibsee diduusaa beekuunu ajandaa marii biyyoolessaati jechuudha. Sababa koomishinii marii biyyoolessaa kan barbaachiseef yaada irratti walii galtu walii galta. Yaada irratti walii hin galle akka irratti walii hin galle walii hubattaa jechuudha. Kana hundarra darbee yoo deeme dhimmoonni biroon immoo referendamiidhaan murtaa'u. Sana jechuun fakkeenyaaf dhimmi alaabaa yoo ka'e alaabaa irratti ajandaa irratti dhiyaatee irratti mari'atamee waliif hin galamne yoo ta'e maal godhama? Uummataaf dhiyaata. Dhimmi marii biyyoolessaa dhimma uummataa murtaa'u malee dhimma paartii siyaasaa murtaa'u miti waan ta'eef jechuudha. Kanaaf referendamiitti dhiyaate alaabaa tokko lama sadii afur jedhamee uummataaf dhiyaata jechuudha boordii filannooti. Uummanni kan barbaadu filata sagalee caalmaa kan argate alaabaa Itoophiyaa ta'a jechuudha. Kanaaf isa kanaafis of qopheessuun baay'ee barbaachisaadha yaada jedhuun qaba jechuudha. Naannoo Oromiyaa dabalatee waggoota dheeraaf kan lakkoofse naannoo Amaaraa yeroo ammaa kana walitti bu'iinsi adda addaa ni jira. Mootummaadhaan wal diddaa keessa galuun ni mul'ata. Sanaafis deebii ni kennaa jedhameeti itti amanama. Amma naannolee lamaan kana qofa otoo hin taane akkuma daangaa guutuu biyya kanaatti nagaa waaraa fiduun ejjennoo murannoodha kan inni barbaadu. Gama kanaan qaamolee mootummaa waliin wal diddaa keessa jiran irraas gama mootummaatiinis maaltu hanqinnaanii gara kanatti kan dhufe itti daballee kaasnee eenyurraa immoo maaltu eegama gara nagaa waarawaa sana fiduutti kan jedhu kaasnu. Baay'ee gaariidha. Dhimma hundaaf bu'uurri nagaadha. Ba'anii galuuf kan barbaachisu nagaadha. Ijoollee mana barumsaatti erguuf kan barbaachisu nagaadha. Hojii afii deemanii hojjetanii galuuf kan barbaachisu nagaadha. Rafanii bor karoora adda biraa baasuudhaaf kan barbaachisu nagaadha. Nagaan bu'uura waa hundaati. Biyya kamuu keessatti jechuudha. Sabni kamuu kan jalqaba barbaadu nagaadha. Haa ta'u immoo haalota adda addaatiin nagaan naannoo tokkoo yookiin nagaan biyya tokkoo jeeqamuu danda'a. Biyyoota hedduu keessatti nagaan dhibee wal lolanii garaagarummaan uumamee wal lolanii lolli kun immoo xumurri isaa araaraan xumuramee agarreerra jechuudha. Waraana addunyaa irratti gaggeeffamaa jiru biyyoota adda addaatti gaggeeffames yoo ilaalle namni ni mufata wal lolaa qawweedhaan wal ajjeesaa dhuma irratti garuu taa'ee araaramee gara uummataaf nagaa fiduutti dhufaa jechuudha. Kan Itoophiyaatti yoo dhufne immoo rakkoon Itoophiyaa rakkoo waggaa 5 kana keessatti uumame miti. Rakkoon Itoophiyaa keessa jiru rakkoo hundeeffamuu uumamuu biyya kanarraa kaasee walirra tuulamaa dhufee as ga'eedha malee kan waggaa 5 kana keessatti uumame
rakkoo amma uumame hundumaaf muummicha ittiin komannu yookiin immoo jijjiirama ammaa ittiin komannu qofa miti. Rakkinni kun rakkoo warra tuulamee dhufedha. Maaliif gaaffii amma namni kaasu kuni gaaffii waggaa 5 keessatti uumame miti. Gaaffii duraa kaasee dhufee as ga'edha jechuudha. Haa ta'uu rakkinni uumamee jira amma. Rakkinni kuni erga uumamee qaamonni hidhatanii naannoo Amaaraattis haa ta'uu, naannoo Oromiyaattis haa ta'uu, naannolee biroottis jechuudha. Qawweedhaan mirga keenya kabachiisna jedhan jiru jechuudha. Fakkeenyaaf akka naannoo Oromiyaatti yoo kaafne waldhabbii guddaan waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti uumamee jira jechuudha. Uummanni garuu yeroo hunda kan kaasu lakkii mari'achuun baay'ee barbaachisaadha. Gara nagaatti dhufuun baay'ee barbaachisaadha. Yaada jedhudha jechuudha. Maaliif? Faayidaa nagaa uummanni waan beekuuf. Nagaa waa hundaaf bu'uura ta'uusaa waan beekuuf jechuudha. Kanarraa kaasee gama mootummaatiinis dhugaa dubbachuudhaaf kutannoo guddaatu jira nagaa fiduudhaaf. Gama waraana bilisummaa Oromootiinis kutannoo guddaatu jira jechuudha nagaa fiduudhaaf. Kun immoo kan inni ibsamu marii marsaa jalqabaa Taanzaaniyaatti taa'amee fi marii marsaa lammaffaa Taanzaaniyaatti taa'ame kun ragaa guddaadha jechuudha. Kana qofaa miti. Gama gara Tigraayin yoo laalles mariin waliigalteen nagaa Piriitooriyaatti Saawuz Afrikaatti gaggeeffame kunis nagaaf kutannoo guddaa qabaachuu mul'isa jechuudha. Haaluma kanaan ammas kan Oromiyaa yoo fudhanne mariidhaan marsaa sadaffaan gaggeeffamee yeroo xumuraaf jechuudha. Qawween wal loluun, wal ajjeesuun, wal buqqaasuun kun dhaabatee gara nagaatti dhufuu qabna jechuudha. Gamni lamaanuu uummataaf jedhee dhiisee gara mariitti fidee siyaasa kennanii fudhachuutiin uummataaf nagaa fidee biyya nagaa qabdu ijaaruu qabna malee uummata rakkisaa walis rakkisaa hiyyummaa keessatti wal hambisuu hin qabnu yaada jedhu qaba jechuudha. Addaddummaan jiru akkuma amma kaasne addaddummaa bal'aa miti keessumaatti kan naannoo Oromiyaan wal qabate jechuudha. Addaddummaan waa xiqqoodha. Yeroo baay'ee immoo warri hidhattootaa fi mootummaa kan jedhamu yoo mari'atanii addaddummaa ol bulfatu. Muuxannoo biyyoota hedduu kaasuu ni danda'ama. Fakkeenyaaf naannoo Kolombiyaa fa'aa waan ture hin beekne. Warra Faark jedhaman waliin waggaa dheeraadha mootummaan biyya sanaa kan mari'ate wal gargartummaa isaanii xumuranii miti. Wanti isaan irratti waliif hin galle jira. Garuu immoo hanga tokko gara mootummaatti dabalamanii wantoonni hojjetamaa jiran jiru. Kanaaf amma gargartummaan sun xiqqoo ta'ee jira jenna. Hundumtuu akkasuma jedha. Garuu immoo keessumaati isa xumuratti gochuudhaa fi qaamoleen lamaan waan akkamii irratti hojjechuutu isaanirraa eegama waa gabaabaa jennee gara itti dabarra. Baay'ee gaariidha. Dhugaa dubbachuu fi kan haalli Oromiyaa keessatti uumame kun tokko yeroonsaa baay'ee dheeraadha. Gara waggaa 5tti deemee jira. Lolli waggaa 5f adeemsifame lubbuu hedduu galaafatee jira. Qabeenya hedduu barbadeessee jira. Sana qofaa miti. Xiinsammuudhuma uummataallee akkaataa itti yaadanillee baay'ee balleessee dadhabsiisee jira. Kun immoo akka mootummaattis akka waraana bilisummaa Oromoottis salphinaan dhugaa dubbachuuf. Akka bakka bu'aattis ani baay'ee itti qaana. Kun ta'uu hin qabu. Kanaaf waan ta'eef dhugaa dubbachuuf kun qaaniidha. Mootummaafis qaaniidha. Waraana bilisummaa Oromoofis qaaniidha kun wanti ta'e kun. Maaliif? Sababa qaamni lamaan kun wal loluuf uummanni gidduutti miidhame. Kanaafuu anamma eenyutti gaafatama jette sababa isaanii uummanni rakkate waan ta'eef parsantii 50 itti gaafatamuu qabu gaggame gareen lamaan jechuudha. Ana akkasitti yaada. Uummanni sababa qaamni mootummaa fi qaamni waraana bilisummaa Oromoo irratti wal loluuf miidhame malee qaama biraatu dhufee miidhame jechuudha. Qaamni biraa naannoo biraarraa galee kan miidhallee sababa qaawaa kanaan uumame. Kanaaf maal jechuu barbaadeen salphinni duraan uumame kun akka itti hin fufneef lamaanuu ammallee marii marsaa sadaffaa taa'anii mari'achuun baay'ee barbaachisaadha. Marii marsaa sadaffaa fi kan xumuraa kana taa'anii mari'atanii waraanni bilisummaa Oromoo waan yaade hundumti galma gahuu qabaa jedhee marii marsaa sadaffaa deemuu qabu. Mootummaanis waan yaadee fi akkaataan barbaadu hunda jedhee marii marsaa sadaffaa Taanzaaniyaa deemuu qabu jechuudha. Taanzaaniyaa isa ta'u biyya biraas haa ta'u. Kan barbaadnu bakka isaa otoo hin taane mariin marsaa sadaffaa gaggeeffamee uummanni kun nagaatti dhufuu barbaada. Kanaaf bor mootummaan
hojii hojjete agarsiisee filannoo itti aanu irratti moo'ee paartiin badhaadhinaa itti fufuudhaa fi uummanni kun nagaa argachuu qaba. Kanaaf marii marsaa sadaffaaf qopheessuu qaba jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoos bor guyyaa biraati. Akka har'a qawweedhaan lolaa jiran qofama itti yaaduun qaban. Bor haalli ni jijjiirama. Bor caasaa mootummaa keessa galanii warra biyya hoogganan ta'uu danda'u. Bor paartii ta'anii filannoo irratti hirmaachuu danda'u. Kanaaf filannoo irratti hirmaachuuf marii marsaa sadaffaa irratti hirmaatanii nagaadhaan dhimmi kun xumuramuu qaba yaada jedhu qabachuu qabu jechuudha. Malee yaada namoonni muraasni tokko tokko lolaan jiraatan dhaggeeffachuu hin qaban jechuudha. Namoonni tokko tokko waa'een nagaa yoo ka'u ni rifatu. Nagaa caalaa namoonni muraasni jechuudha qubaan lakkaa'aman warri lolaan jiraatan jiru. Lolli yeroo hunda utuu jiraatee fi kan gammadan jiru. Araarri marsaa tokkoffaa eegale yoo jedhamu namoonni hirriba dhabanii bulan jiraachuu danda'u. Maaliif lola keessaa kan nyaatan, lola keessaa kan dhugan, lolaan kan jiraatan jiru. Lolaan konkolaataa kan oofan jiru. Mariin marsaa lammaffaa eegale warri jedhaman yoo jedhamu warri dhukkubsachuuf ka'an jiru. Mariin marsaa sadaffaa akka hin dhufneef illee gufuu warri ta'an jiru jechuudha. Mootummaa keessa jiru, waraana bilisummaa Oromoo keessa jiru, diyaaspooraa keessa jiru, miidiyaa keessa jiru, bakka hedduu jiru jechuudha. Kun garuu isaan kun warra faayidaa dhuunfaaf deemani. Warri nagaa labsan, warri araara dubbatan garuu warra waa'ee uummataa dursanidha jechuudha. Uummanni kun yoo jiraate bor filannoo gaggeessite aangoo irratti argachuu dandeessa, waan barbaadde yaada barbaaddu, tarsimoo barbaadde, sagantaa barbaadde irratti himuufii dandeessa jechuudha. Har'a garuu uummanni kun akkas raa ta'e, qeensaa qe'ee gaddaa ta'e, ba'uuf galuu dadhabee, walitti dubbachuu dadhabee, nama haadha owwaaluu dadhabe, abbaa owwaaluu dadhabe, obboleessa owwaaluu dadhabe, reenfallee seeraan gaggeessuu yeroo dadhabame kanatti qaamni lamaan wal lolu kun taa'ee dhimma kana xumuree boqonnaa kana cufee boqonnaa araaraatti fide Oromiyaas nagaa taasisee Itoophiyaas nagaa taasisee biyya jabduu ijaarree keessa jiraachuu qabna malee haala kanaan itti fufuun baay'ee barbaachisaa miti. Kanaaf maaltu eenyurraa eegama kan jedhuu fi mootummaan akkuma duraan balbala nagaa bane ammas jabeessee itti fufee marii marsaa sadaffaaf qopheessuu qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo akkuma duraan balbala nagaa banee kutannoodhaan dhiyaate marii marsaa sadaffaa otuu hin turin ammas akka dhiyaatuuf gaafachuu akkuma gaafatanitti ammas hojiirra oolmaasaaf hojjechuu qabu. Uummanni, dhaabbileen amantaa, dhaabbileen miti mootummaa, hawaasni immoo dhaabbileen miidiyaas hundumtuu bakka bu'aan uummataa immoo mariin marsaa sadaffaa akka gaggeeffamuuf namni hunduu dhiibbaa taasisuu qaba. Siyaasni yoo dubbachuu baatte waan akkasumatti of raawwatu miti. Nagaan Oromiyaa, nagaa Itoophiyaati. Nagaan Itoophiyaa, nagaa gaanfa Afrikaa, nagaa addunyaa ta'a waan ta'eef hundumtuu gama isarraa barbaadamuun gara araaraatti dhiibbaa taasisuun baay'ee barbaachisaadha. Marsaa sadaffaan kun immoo ni milkaa'ee uummanni kunis deebi'ee haala ammaa otoo hin taane haala nagaa qabuun jiraatee qonnaa isaatti, barnoota isaatti, amma barnoota kan dhiisan hedduudha. Kan oomishaan jirre hedduudha. Deemee kan firan owwaalle hedduudha. Namni akka aadaa Oromootti waliif dhiisee boqonnaa lolaa cufnee boqonnaa araaraa, boqonnaa misoomaa, boqonnaa hojiitti ofii hojjennuu fi boqonnaa tokkummaan Oromoof Oromummaan itti jabaatu keessatti waan dhufnuuf kanas fuulduratti ilaalaa deemuu qabna malee wal lolaa hafnaa uummanni du'aa hafa kan jedhullee of keessaa balleessuun barbaachisaadha jechuudha. Amma Itoophiyaan dhaqee akka biyyaatti inisheetiiviin qabataman hundi isaanii yaadota ministeera muummee Dr. Abiyyi irra deddeebi'anii kaasan Itoophiyaan gara jabina ta'e tokkotti akka dhuftu kan isaan barbaadan irra deddeebiin kan ka'u jira. Sanaaf immoo dhimmoonni keessoo deebii argachuu qaban jiru. Biyya nuti jabduudha jennu biyya keessootti walooma hedduu qabdudha moo biyya keessaa waloomas dhabdu daangaa ishee kabachiifattee biyyoota biraa irratti dhiibbaa uumti taanaan biyya jabduudha jenna. Sana bira dhaqqabuudhaaf nuti hojii nuti dursinee hojjechuu qabnu hin jiru akka biyyaatti waan jedhu akkasuma. Baay'ee gaariidha. Biyya jabduu ijaaruudhaaf hoogganaan kamuu biyya jabduu ijaaruuf yaada jechuudha. Biyyuma kamuu keessatti jalqaba hoogganaan kamiyyuu yoo dhufu biyya uummanni walii galee dinagdeen, siyaasaan, hawaasummaan, hariiroo alaan cimtuu taate ijaaruuf fedha qaba ni barbaada jechuudha. Hoogganaan kamuu namni hoogganaa ta'ee aangootti dhufee waa balleessuuf karoorsu hin jiru.
haalonni garuu uumamuu danda'u biyya tokko keessatti jechuudha. Haalonni amma fakkeenyaaf muummichi ministeeraa aangootti dhufanii haga har'aatti dhugaa dubbachuuf wanni hojjetanii waan seenaa keessatti yoomiyyuu baduu hin dandeenyedha. Wantoota hojjetaman hedduu yoo ilaalte waan ajaa'iba fi dinqisiifachuu qabdudha jechuudha. Bor seenaa waan irratti barreessudha jechuudha. Waan ijaan mul'atudha mooti. Waan ati oduu namaarraa dhageessu miti jechuudha. Wantoota hojjetaman deemtee waan ati agartudha jechuudha. Rakkinni uumame garuu maalinni biyya jabduu hundumaaf taatu ijaaramaa jira. Garuu rakkoon nageenyaa waan jiruufi namni waan ijaaramaa jiru caalaa sammuunsaa waa'ee rakkoo nageenyaatu qabatee jira sammuu namaa. Utuu waan ijaaramaa jiru argu fakkeenyaaf muuziyeemii Adwaa haala kanaan ijaaramaa jiru utuu argu namni waa'ee maalii yaadata? Waa'ee nagaa yaadata jechuudha. Paarkiiwwan Finfinnee keessaa fi bakkoota hedduutti ijaaraman kana utuu argu daandii ispaaltii gurguddaa ijaaramaa jiru utuu argu piroojeektii caakkaa yookiin caakkaa haawus jedhamu kan haala addaatiin ijaaramaa jiru kana utuu argu jijjiirama amma dhufaa jiru utuu argu nama maaltu qabee jira? Sammuu namaa keessa nagaatu qabee jira jechuudha, dhimma nagaatu. Kanaaf yoo ati itti himte baay'ee itti hiika hin qabuuf jechuudha. Maaliif dhimma bahuu galuu jiraachuu kanatu rakkooti ta'eef jechuudha. Kanaaf maal jechuu barbaadeeni wanni hojjetamaa jiru waan seenaa keessatti yoomiyyuu dagatamuu dandeenyedha. Isa kana namni siyaasaaf jedhee dhoksuu danda'uu hin qabu. Yookiin qaamni wayii natti mufataa jedhee dhoksuu danda'uu hin qabu jechuudha. Waan hojjetame kun barnoota irratti waan hojjetame, gama turizimiitiin waan hojjetame, piroojeektiiwwaniif ijaarsaawwan amma jiran kana wantoota hojjetaman sana qofa otoo hin taane riiformiiwwan siyaasa keessa qaamolee nageenyaa keessatti gaggeeffaman, raayyaa ittisa biyyaa keessatti gaggeeffaman, poolisii keessatti gaggeeffaman kana atamma callistee xiqqaadha jettee bira darbuu dandeessu jechuudha. Isa kana anamma qaamuma kamuu keessa yoo hin jiraadhe waan mootummaa keessa jiru qofaaf miti ammaan. Mormaallee yoo ta'e waan ijaan argaa jirtu dhoksuu hin qabdu. Rakkina jiru ni dubbatta, waan furamuu qabu ni dubbatta. Haa ta'u garuu waan iji kee ilaalu piroojeektii hojjetamaa jiru garuu ragaa bahuutu sirra jiraata jechuudha. Kanaaf inni kun riiformiin amma eegale kun hundumtuu biyya jabduu ijaaruu keessatti bu'aa guddaa qabaa jechuudha. Amma seektaroota mootummaa keessatti qormaanni kennamaa jiru maali? Namni qormaata qorame akkaataa dandeettii isaatiin akka ramadamuuf hojjettoonni mootummaa Itoophiyaa keessa jiran biyya kana fakkaachuu akka qabaniif yoo ilaalle waggoota hedduudhaaf amma seektara hedduu keessatti yookiin saba tokko yookiin saba lamatu qabatee ta'a. Kun gaarii miti. Seektara kamuu keessatti, seektara federaalaa jiru keessatti Itoophiyaa fakkaachuu qabaa jechuudha. Akka mana maree bakka bu'oota uummataatti. Mana maree bakka bu'oota uummataa keessa amma sabni dhibeen jiru. Naannoo hundumatu jira. Akkaataa baay'ina keenyaan jirra jechuudha paarlaamaa keessatti. Akkuma kana waajjiraalee federaalaa Itoophiyaan qabdu keessatti bakka kamittuu yoo ta'e Itoophiyaan mul'achuu qabaa jechuudha. Itoophiyaan yoo mul'atu waan Itoophiyaan barbaadu illee achi keessatti agartaa jechuudha. Waan naannoon lama sadii barbaadu otoo hin taane waan biyyi barbaadu achitti agartaa jechuudha. Rakkoo guddaa kan ta'e tokko maali? Waajjiraalee keessattidha jechuudha. Waajjiraalee ministeera federaalaa keessattidha jechuudha. Saba tokkorraa naannoo tokkorraa lama sadii irraa otoo hin taane hundarraa akka biyya fakkaatutti ijaaraa deemuun waan amma eegale waan ta'eef kun biyya jabduu ijaaruu keessatti gahee guddaa qaba jechuudha. Gama qaamolee nageenyaatiin jalqaba sii kaaseera, gama miidiyaatiin, gama hedduudhaan wanti ijaaramaa jiru, wanti hojjetamaa jiru waan biyya jabduu ijaaruu keessatti gahee guddaa qaban jechuudha. Gama dippiloomaasaatiin yoo fudhanne waan amma hojjetamaa jiru gama hundaan jechuudha. Itoophiyaa gara sadarkaa itti aanutti waan ceesisu malee waan boodatti deebisaa jiru miti jechuudha. Haa ta'u garuu hojiiwwan gurguddaan amma hojjetamaa jiran kun keessoodhaan garuu haaldureewwan barbaadan immoo ni qabaatu jechuudha. Haaldureewwan kana keessaa tokko akka jalqaba kaafne keessoodhaan walii galuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo xiqqaate dhimmoota ijoorratti walii galuu qabna jechuudha. Dhimmoota ijoorratti walii galuudhaaf akka jalqaba kaafne naannoo keessatti lolli jiru kun dhaabatee mariidhaan xumuruun baay'ee barbaachisaadha. Akka biyyaatti immoo koomishiniin marii biyyoolessaa ajandaa achitti dhiyeeffannee gara yaada tokkotti dhufnee biyya jabduu ijaaraa deemuu qabna. Kanaaf irra caalaatti immoo mootummaan biyya bulchu haala kana hunda mijeessee akka xumura argatu akkuma kutannoon eegale kutannoon xumura itti taasisuunis baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf dhimmi biyya jabduu ijaaruu dhimma qaama tokko qofaarraa eegdu miti jechuudha. Adda durummaadhaan mootummaa haa jennu malee qaama hundatu biyya jabduu ijaaruu keessatti gahee qaba jechuudha. Kanaaf qaamni hundi hirmaachuuf immoo
keessoodhaan nagaan jiraachuu qaba. Mormitoota biraa waliin yaadaan walii galuu qabda. Paartileen mormitootaas dhimma biyyaa fi dhimma paartii garaagarummaa yaada siyaasaa adda baasaa deemuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Dhimma ulaa galaanaan wal qabatee Itoophiyaan Somaaliilaand waliin waliigaltee ulaa galaana diimaa waliin qoodachuuf walii galaniiti kan jiran. Maaliif hojiiwwan biyya tokko jabaa taasisan keessaa tokko sababni isaa addunyaan yeroo ammaa kana waraana qofaan wal dorgomaan jirtu dinagdeedhaan. Dinagdee keessatti immoo ulaan galaanaa dhibbeentaa hedduu qooddataadha kan jedhamu. Achirraa galiin galus daandii sanarra galiin yookaan maddi galii uumamu kamuu dinagdee biyya tokko keessatti shoora olaanaa waan qabuuf. Dhimmi kun ka'eeti kenna jiru. Eenyurraa maaltu eegama? Tokkummaa keessoo keenya nu gaafata. Dhugaa Itoophiyaan qabdu addunyaaf beeksisuu nu gaafata waan ta'eef dhimmi ulaa galaanaa Itoophiyaadhaaf bara dheeraadhaaf dhimma jiraachuuf jiraachuu dhabuu jedhama garuu mootummoonni dhiibanii itti deeman hin jiran waan ta'eef eenyurraa maaltu eegama? Sababni isaa daandii biyya jabaa nu taasisuuf nu dandeessan keessaa tokko waan ta'eef yaada sana milkeessuuf maaltu eegamaa kan jedhu akkasuma. Baay'ee gaariidha. Jalqabas akkuma tuquuf yaale ulaan galaanaa biyya tokkoof baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Ulaa galaanaa qabaachuu yoo mootummaan gaafatu kun gaaffii mirgaati. Biyyi kun garamitti akka deemaa jiru tilmaamuurraa kaasee baay'inni uummataa Itoophiyaa keessa jiru garmalee dabalaa deemuurraa kaasee meeshaan biyya alaatii galchinuu fi kan erginu haala uummanni barbaaduun mootummaan biyya kanaa barbaaduun ta'uu qabaa, faayidaa biyyaaf akkaataa ta'uu qabaa kan jedhurraa kaasee seenaa fi seera bu'uura godhachuudhaan ulaa galaanaa amma yaadni isaa ka'ee jira. Gaaffiin isaa dhiyaatee waliigalteen wal hubannoos Somaaliilaandii waliin gaggeeffamee jira jechuudha. Kun biyyoonni tokko tokko akkamitti ta'a kan jedhu yaadda'anii jiru. Uummanni biyya keenyaa garuu hundumtuu dhimma kana deeggarsa guddaa kenneefii jira. Maaliif? Faayidaa ulaa galaanaa waan beekuuf jechuudha. Itoophiyaan kaleessa ulaa galaanaa qabdi turte sababa lola Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti gaggeeffamee Eertiraan biyya of dandeesse taateen ulaa galaanaa dhabee jira jechuudha Itoophiyaan. Kun Itoophiyaan waan yeroo sana dhabdeef har'as dhabdee itti fufuu qabdii kan jedhu yaada barbaachisaas miti, yaada dhaloota fayyadus miti jechuudha. Kanaaf muummichi ministeeraa Itoophiyaa yeroo mana maree bakka bu'oota uummataaf yaada jalqabaaf nuu dhiyeessanis kan kaasanii filannoo adda addaa dhiyeessanii ulaan galaanaa nu barbaachisaa. Kanaaf immoo karaa tokko qofaa miti, karaa hedduudhaan siyaasa kennanii fudhachuutiin biyyi ulaa galaanaa Itoophiyaaf heeyyame dhufee asii immoo waan Itoophiyaan qabdurra yookiin hidha guddicha Abbaay irraa ta'uu danda'a, daandii qilleensa Itoophiyaa irraa ta'uu danda'a. Kanarraa qooddatee siyaasa kennanii fudhachuutiin walii galuu dandeenya yaada jedhu jechuudha. Kanaaf faayidaan isaa tokko meeshaa gurguddaa fakkeenyaaf biyya alaatii galchuuf baay'ee nu fayyada jechuudha. Meeshaalee nyaataa qofa miti kan itti fayyadamnu yeroo hundatti fayyadamnu qofa otoo hin taane meeshaalee waraanaa gurguddaa addunyaan ittiin birmadummaa isaa eeggatu biyya alaatii galchuuf kan nu barbaachisu ulaa galaanaati jechuudha. Qabeenya gurguddaa biyyoota adda addaa keessa jiran biyya alaatii galchuuf ulaan galaanaa nu barbaachisa jechuudha. Meeshaa buna, damma, midhaan biyya kana keessa jiru immoo gara biyya alaatti akka biyyi barbaaduun akka uummanni biyya keenya barbaaduun erguuf ulaan galaanaa baay'ee nu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf amma milkaa'ina isaaf mootummaanis kotannaa guddaa agarsiisee jira. Uummannis fedhii guddaa qabaa jechuudha. Haa ta'u garuu ulaan galaanaa salphaatti kan argamu miti jechuudha. Itoophiyaan maaliif karaa hundaan cufaa waan taateef karaa argameen dhimma kana galmaan gahuuf barbaadde jechuudha. Amma muufiin ka'e maalinni biyyoonni Itoophiyaan ulaa galaanaa yoo argatte gara biyya jabduu sirrii taateetti dhufti jedhanii sodaatan hedduun jiraachuu danda'u jechuudha. Gaanfa Afrikaa keessatti teessumni Itoophiyaan qabdu bakka gaariidha. Kanaaf biyyoonni hedduun fedha Itoophiyaarraa ni qabu. Bakka kana taa'anii bakki kun nagaa ta'ee akka itti fufu barbaadu. Afrikaa keessas Itoophiyaan guddachuu biyyoonni hin barbaadne ni jiru. Kun wal dorgommii siyaasaa keessatti waanuma jirudha. Cubbuu ta'ee yookiin yakka ta'ee miti kan dubbachaa jiran. Kanaaf Itoophiyaan ulaa galaanaa argannaan dandeettii amma uummanni biyya kanaa qabu irratti hooggansi qabu irratti yoo dabalame bakka guddaatti waan ba'uuf jedhanii ulaan galaanaa kun hin eeyyamamuu akkanadha maalii yaadota jedhan kakaasanii jiru jechuudha. Biyyoonni sababa hidhaa guddicha Abbaayiin muufii qabanis kan akka
Ijipti yoo fudhanne isaan kunis kallattiidhaan dhimmi ulaa galaanaa kun akka milkoofneef taasisaa jiru jechuudha. Haa ta'u garuu dhimmi ulaa galaanaa yaadni isaa eegalee jira. Milkaa'umsaas waan hafu miti jechuudha. Somaalilaandiinis haa ta'u, Somaaleenis haa ta'u, karaa biraas haa ta'u, dhimmi kun yeroo ta'e tokko milkaa'umsaa waan hin hafne jechuudha. Waan milkaa'umsaa hin hafne namni hunduu tumsee faayidaa isaas kan waloo taasisuu qabna jechuudha. Ulaa galaanaa argachuu jechuun paartii badhaadhinaatu ulaa galaanaa argate jechuu miti qofaatti. Yookiin paartii mormaatu argate jechuu miti. Uummata harka qalleessa biyya kanaa hundaaf walqixa kan fayyadu malee qofaatti qaama tokko fayyaduuf kan dhufu miti ulaan galaanaa jechuudha. Guddummaa biyya kanaa mirkaneessuuf kan dhufudha jechuudha. Kanaaf namni hundumtuu tumsuu qaba. Garuu immoo siyaasa tasgabbaa ta'een itti deemuu qabna jechuudha nutillee. Lolaan kan jedhu hin jiru. Amma namoonni yeroo jalqaba waa'een ulaa galaanaa ka'u lola ka'uu fi Eertiraa wajjin lola ka'uu fi jechaa turan jechuudha. Haa ta'u garuu haala hin beekamneen yoo Somaalilaand waliin waliigaltee wal hubannoo mallatteeffamu dhimmi namoonni Eertiraa waliin lolli ni ka'a jedhanii yaadanillee ni hafe jechuudha. Ammas kanarraa muuxannoo nuti argannu fi fudhachuu qabnu maalinni karaa biyya kamii waliinuu haa ta'u. Haala biyyi keenya irratti waliigalteen ulaan galaanaa nu barbaachisa kan jedhu gaaffii kana garuu hooggansis paartiin mormaas uummanni biyya kanaas cichee gaafachuu qaba. Diyaaspooraan biyya alaa jirus ulaan galaanaa Itoophiyaaf barbaachisaa ta'uusaa deddeebisee dubbatee gaafachuu qaba. Kun dhimma biyyaati malee dhimma qaama tokko paartii tokko miti jechuudha. Kanaaf hunduu tumsuu qaba jechuudha dhimma ulaa galaanaa irrattis. Hayyee egaa Dr. Buzaayyoo Daggafaa yeroo keessa fudhattanii asitti dhimmoota garaagaraa irratti akka mari'annuuf hannu eeyyamtaniif maqaa daawwattoota keenyaan guddaa galatoomaa jedha. Isinis galatooma. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya marabbaa har'aatiin dhimma marii biyyaalessaa nagaa waarawaa akka biyyaatti fidu biyya jabduu ijaaruu fi waliigalteen ulaa galaanaa Itoophiyaan Somaalilaand waliin waliif mallatteessite irratti ejjennoon akka biyyaatti qabaachuu qabnu maalii kan jedhanii fi kan biroo irratti mari'achaa kan turre kana fakkaata. Sanyii Taaddasaan ture torban dhimma biraan walitti deebina nama torbanii nu haa taasisu horaa bulaa.